Saffisa teekinooloojii fi balaa isaa. Waggoota muraasaa booda sammuun namaa haqa ta'uu malaayi? Dhimmicha irratti qophii qabannee dhiyaanne qabna. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Addunyaa teekinooloojii keessa jirra. Teekinooloojiin kunis saffisa guddaan adeemaa akka jiru himama. Wantoonni hundi bakka har'aa boriin jiran, bakka kaleessaa immoo har'a hin jiru. Eenyumaa babal'inni teekinooloojii aadaa hawaasaa, aadaa hojii, aadaa barumsaa hunda jijjiiraa akka jirutti ilaalama. Karaaleen kanaan dura hojii namaa isa olaanaa turan har'a teekinooloojiin cufamaniiru. Addatti ammoo uumamuu artifishaal intelligensii irraa kan ka'e haalli hojii ilma namaa jijjiiramaa dhufeera. Akka duriitti harkaan muka soofuu, gindii walitti hidhanii lafa qotuun hafuurraa qabee hanga soorrata mana keessaa qopheessuu irratti illee kan argamu guddinni teekinooloojii har'aa ajab kan nama jechisiisu ta'eera. Hawwiin addunyaa kanaa mana tokko keessa akka jiraattu taasisuu kanaan dura dubbatamaa ture hadiida milkaa'inaa yaabeera. Erga appiiwwan adda addaa dhufanii as namuu akkuma waan wal bira jiruutti ardii garaagaraa irra taa'ee akka fedhetti waliin dubbachuu, wal ilaalaa viidiyoon haasa'uu, walga'ii adda addaa gaggeessuu danda'eera. Guddinni teekinooloojii bu'aawwan humna guddaa baasuu hir'isuu akkasuma yeroo qusachuu dabalatee saffisaan waa raawwachuu irratti fakkaataa hin qabu. Kaleessa wantoonni harkaan hojjetaman kan yeroo dheeraaf akkaan dadhabsiisaaf nuffisiisaa turan hedduun furmaata argatanii. Kunis barreeffama irraa qabee hanga meeshaalee gurguddaa kaasanii baachuuf bakkaa bakkatti sochoosuuttidha. Ta'us garuu egeree ilma namaaf teekinooloojiin daran yaaddoo ta'aa dhufeera. Erga teekinooloojiin dhufe as hariiroon hawaasaa dhiphataa dhufu, namuu miidiyaa hawaasaa qofaan wal arguun ala qaamaan haasa'uu laaffisuu irraa qabee mukaa'uun hammaateeraa qorannoon jedhullee babal'ataa jira. Wanti kanaa ol sodaa guddaa dagaagina teekinooloojii ta'ee jiru biraan ammoo gara boodaa hojiin ilmi namaa hojjetu artifishaal intelligensiin qabamee dhumaa kan jedhudha. Kunneen lamaan irraa hamaaf yaachisaa kan ta'e ammoo waan abbaan qabeenyaa tiwiitaraa fi kaampaanii konkolaataa elektirikaa teeslaa keessaa sheerii olaanaa kan qabu Eloon Maask saganteeffatee jirudha. Eloon Maask bara 2016 irraa qabee hojiitti kan jiru yoo ta'u, Bireen Chiip kan jedhamu kalaquudha. Teekinooloojiin kun bu'aa olaanaa qaba. Ammoo miidhaa guddaallee akka qabu sodaatama. Teekinooloojiin kun waggoota 20 gidduutti hojiirra oolaa jedhamee hojiitti seename. Gaafa xumuramu sammuu namaa baqaqsuun meeshicha sammuu keessa kaa'uun akka inni dalagu taasifamaa jedhama. Bu'aawwan isaa keessaa tokko namni arguu hin dandeenye akka argu taasisuu, akkasumas sirna narvii waliin illee waan wal hidhatee hojjetuuf nama deemuu hin dandeenye akka deemu taasisaa jedhama. Kunis kompiitara fayyadamuun kan raawwatu akka ta'e kan himamu yennaa ta'u, waan ilmi namaa dagate deebisee haaressuu yookaan ristoor gochuullee ni danda'a jedhama. Namoota dhukkuba sammuu qabaniif illee furmaata akka ta'etti himama. Erga bara 2016 as booyyee dabalatee yaaliin isaa bineensota hedduu irratti gaggeeffameera. Kanaanis bineensonni hanga 500,000 caalan du'uu danda'aniiru jedhama. Karoorri Eloon Maask kun yoo galma ga'e akkuma miimooriin 2GB, 4GB, 8GB jechaa guddataa adeeme kan sadarkaa qabu yoo ta'u, hangi aktiivii ta'uu isaa sadarkaa sanaan kan wal caalu ta'a jedhame. Uummata addunyaa kanatti fayyadamuu yoo eegale vaayirasiis godhachuu waan danda'uuf irraa haqsiisuu dabalatee haareffachuuf dirqama yeroo yeroon maallaqa akka baasu taasifama jedhamee sodaatama. Fayyadamummaan isaa immoo namuu bu'aa isaaf jecha dirqama itti galee waan fudhatuuf gara boodaatti haalli ilma namaa yaachisaa ta'uu himama. Kana malees sammuun ilma namaa elektirooniksii waliin waan wal hidhatuuf sammuu jabaa namni qabu yoo du'e sammuun isaa koppii ta'uu akka danda'utti yaadamee kalaqamaa jira jedha odeeffannoon dhimmicha irratti bahu. Teekinooloojiiwwan gara boodaa dhufan kan kanaan duraa irra dachaa hedduu kan baay'atan ta'uu kan himamu yoo ta'u, innumaa hedduun isaanii hawaasa addunyaa irra caalaaf madda yaaddoo ta'aa jiru. Guddina artifishaal intelligensii illee gara boodaatti ilma namaaf balaa qabaa kan jedhu qorannoowwan hedduun dhiyaataa jiran. Kun kanaan osoo jiruu dabalataan teekinooloojiiwwan namni yakka yoo dalage bakka inni jiru takkaan akka argachuun danda'amutti tolfamaa akka jiran illee himama. Egaa walumaa gala adeemsii fi si'aayinni guddina teekinooloojii addunyaa har'aa egeree hawaasa addunyaaf yaachisaa ta'uu namuu hubachuu akka qabu barruu kanaan dhaamu feena. Qophii kana barreessuudhaaf dhiyeessuudhaan kan isin waliin ture ani Agaa Jimaati. Finfinnee Maltiimiidiyaa Sabskiraayib, Sheer, Laayik gochuun qophii keenya barsiisoo fi bashannansiisoo yeroo yeroon isin biraan geenyu akka hordoftan isin gaafanna. Nagaatti.